Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya. Egaa guyyaan jenne gahee jira. Guyyaan waadaa walii seenna ibsaan gahee jira jechuudha. Har'a guyyaan irra hunoo dachaa isin barbaaddanillee kana. Kanaaf hunoo dachaa isin akka isin argitan kana jira. Kuno habibi nagaa jedhee ummata safaatan akkana isa jira miti. Akkana gadhiisuun isa jira. Egaa ibsaan yoo gowwaati daa'imni dheedhii jette Oromoon mammaakte yoo gowwaati daa'imni dheedhiidha jette Oromoon akkuma Oromoon jette sani yoo isaati gamaamadmee manatti eenyu ta'ee ibsaan manatti ani itti fida jeekarraan muuda seete jedhee wayni mawlida wannotu eenyu namitti tu ulfaayete ciniintiin itti dhufte beeytani ciniintiin itti dhufnaan jette maal taatee jennaan ciniintiin na jira naawaamaa isa jetteen eenyu amti jaarsa akka ol mi'aawu gadi mi'aawu ittanii jedheen jedhan akkasanii ibsaan amma akkanumatti mee akkamitti akka inni yaaduun na dhibee bara muqaffala sanuu dhaadataa na agartaa yoon sirraan kafaliin jecha fidii kootu inni eenyu ta'eeti mana isa fidaan waliyyiidha moo maali eenyumtu inni mataan isaatu eenyu inni namni hanga mana kiyyaa barbaacha dhufe kuni eenyuun maalummaa isaa amaneeti haasawaa isaa san amaneetiin ani qabadhee mucaa kana mana itti dhaqaga yaa mangistiidha bar habibi mootummaayyuu odoo ta'ee mangistiyyuu osoo ta'ee odoo waan fedhee ta'ee qabadhee lakki mana itti dhaqa eenyu ta'eetiin ati eenyu sammuu kee kana dalaysiise muqaffala aboo kana doomaa akka inni itti yaaduun na dhibee bar eenyu taateet ka nama tokko manguddoo tokkoon qopheeffatiin ka jaarsa tokkoon qopheeffatiin gabbaatee maammee irraa dalaga yoo jettu akkanuma mana si fidaan saniinuu immoo walii galle mucaa gassii dhiisa mucaan kana dachaas kana gassii dhiisa siin jedhe na eegi manatti siin jedhe jaarsa kafadhee dhufa na agartan jettee dhaaduun yoo ammaan mee asitti naffanii yoo ammaan mee gadi dhiise har'a jettee haga albaatu akkuma dura qajeelte maaltuuf keessa si deebisa ni gaabbite ani maan meedhaa bar ijji fagootti waan argine of biratti waan argitu ta mutaan of keessaa guuranii jedhan kanatti ijji fagootti ilaalteen argine birattuu wanta kan argitu kanaaf dachaas ga'e salaam edeen ummata mee al tokko ni jira ibsaan beellama qabna guyyaa irraa ati amma salphamatti waan ansiin jedhe godhuu qabda bishaan sii kenna rakkate bishaan sii kenna amma waan ansiin jedhe qofa ibsaadhaan waan jettuun tankaarfii godhuu jirtu ani nagaan bahuu barbaada yaa'ii gootu dhaabii maammirraa jedhee ani akka salphatti gad sin dhiisu akka salphatti bishaan sii kenna tole akkasuma kanaaf bishaan sii kenna bishaan feeta bismillahirrahmanirrahim huno akkuma isin argaa jirtan kana huno dachaas kana jechuudha ibsaa eenyu sobda ana sobda moo uf sobdaan kana dhibu jiru eenyu sobdu koo lakka baddooti eenyu sobda ana sobda moo mataa kee sobda tana dalaysiise huno dachaas kana huno tole dachaas kana daawwattoota kiyya garuu namni akka ani dachaas gadi dhiifne godhaa jiru ibsaadha humna qopheeffataa humnaan uf ijaaraa waan hin taane akkana mammee godhaa akkana isa godhaa haa'ima fitu mana qophaayaa isin yeroo inni mana ol seen yeroo inni mucaa qabatee ol seen
Formation ni kiyya si jala jira bara halkanii guyyaa. An muka follow ina zee taasa. An eenyu akka ta'e nan beektu barate. Waan uf duuba nagaa buufnaa araara buufnaa mucaa fidii kootu jetteet anarra tankaarfii fudhachuudhaaf yaalii goota. Addubuu yaadda na addubuu feete. Mee koo fuudhi yaa. Akka ati na harkaa dachaasiin fuutuun si laala akkas taana. Mee akka ati itti fuutuun si laala kabajaa diddeemi. Gabbaa'ee dhiifama nagaa jedhe hawaasas nagaa gaafanne koottuuti sii kenna guyyaa naa beellame jedhe naa beellamte hommaan ati humna biraa ijaartee adduubuudhaaf wannoo gootu maali? Dachaas. Shuggutii fidiitii gabaabumatti eenyu akka jirti ibsa harka jirti moo si harka jirti moo eessa jirti? Gabaabumatti anamma wanni fedhu ibsa shuggutii fidi gabaabumatti ati shuggutii yoo si bira jiraate shuggutii fidiitii mucaa fudhadhu. Shuggutii eenyu kennite ibsa kennite? Shuggutii eenyu kennite hoo? Si dubbachuu jira bara. Shuggutii eenyu kennite? Akka laaftutti gadi siddeessu. Akkanumatti edaa wala bar yeroon ani bar nageenya abuuf wanni jedheefi haa inni lafaan na zooruuf yookaan tankaarfii narra fudhattuuf yaaddaniif miti. Hin dhaabata taanaan dhaabatu. Akka lafa dhiituun ani si fida jedhee beellamadhee deebi'ee yoo keessa garagalu. Humna biraa qopheeffatee mammee na adduubuuf goonni kun jagni kun bar dhiira aboo kana joolkaa togoo godhaan batte. Eenyu akka ta'e beeki dura. Akka itti baatee galtuun si ilaaluu jira baran si jalan dalagu jira dhamaa siif galuu didde malee kaleessa silaasiin fuudha ture wayitaati daa'imman qabattee deemtu daa'ima tee xiqqoo harkarra qabattee wayitaati magaalaa keessa deemtu konkolaataan si bira dabre osoo kophaa kee diraattee mataa addaan si facaasa ture maaltu sanna gochuu na yaachisiise gocha ati asiin afaan nagayaati jecha asii waan biraa dalaydu waan biraa xaxxu. Sirra gaheetiin jira. Sirra dhaqqabeetiin jira. Hin dhaabda. Dhaabdee karaa nagaatiin deemu. Nagaa mucaa kana baasu. Ta'uu baannaan atis ni dabalamta atis. Mataan kee. Ani maan meedaa bara. Halkanii guyyaa si jala taa'eetiin dalaguutiin jira. Halkanii guyyaa baakeetii fi galakeetiin irratti dalagu jira. Ani bar nageenyaan barbaada mucaa kootu fudhu karaa nagaatiin hawaasaaf jecha uummata bal'aaf jecha hattaan hojii makanaa akkan dhaabu gabbayee hawaasaaf waadaa san kana gansiise waadaa san of duuba kana deebise ibsaa sii mataa keeti. Ana adduubuuf ana irratti hankaarbii fudhachuuf rasaasa na dhawuuf humni ati sochoosaa jirtu sun nagaa walii galteerra geenne manas si fida jedhe hommaan ati tankaarfii sanii fi doorsisaan humnarraan dabalatuuf maaltu fide eega nagaan fixanna siin jedhe kanaa ol quba hudduu si haa akkam feetaati akkamis sii gala hundi si gaatillee addaan facaasa yoo barbaadde akkamis sii gala akkamiin yaaddaati anaa miti namni sobanii kijibanii irratti taphatuu deeman anaa maammee miti siyaa baasu dhiiran wal qabde nama lafaan seen nama taphaan seen nama laafaan seen habiibii qajeelte taanaan amma simu amanuu yaanuma boota nagaa walii gallee walii bilbillee tole jennee guyyaa qabannee uf duuba garagaltaanatti koffuu dhigamee dhiira ibsaa siin jedhanii si faarsanii koffuu dhati dhiira inuu surree dirattee deemta inuu dhaabattee fincaanta koffuun hin harka eega akkana taate siin jedhe uf kabaji didde uf kabaji jedhe si kadhe ibsa araaran wayyaa anillee waan kana nin dhiisa gonkumattu sababa dachaasi warra hafellee gadhiise siniin jedhe waadaa hawaasaaf seene namni nagansiise ibsaadha namni duuba nagaragalche ibsaadha maaliif yoo jettan humna inni gochaan dalagaa jiru humnaan baase jechuudhaaf akkanan godhe jechuuf jecha tattaaffiin inni godhaa jiru
halkanii guyyaa jala dalagu jira. Maal keessa akka jiru akka waliin galle moo gara gale moo ka jedhu ani isa wajjin nama taa'ee nyaatee isa wajjin alba'utu jira. Kanan naa hime. Egaa akkas taate kufuudhi humnaan. Humna kabaja ansi kadhe diddeemiire nagaa ansi kadhe diddeemiire humna deemne mammee adduubna jettu san laan na adduubuu miti. Tankaarfiin irra fudhachuu miti. Bakkan ani itti fincaane bakkan ani itti udaane seentee na duuban udaanuu hin dandeettu ibsa. Siifanii maal? Bakkan an seenee fincaa'e dhaabadhee fincaa'e deebitee hin fincaa'uu hin dandeettu. Eega akkana taate. Mee akka ati dachaasiin naarkaa fuutuu laalaa. Ani yoon barbaade fedha kiyyaan gadhiisama humna keetiin abadan. Asiin yoo asii ganna qalte ibsa. Dhiirummaan kee mana sii fida siin jedhee walii ka galle duuba natti deebitee waan biraa natti yaadde kun dhiirummaa miti. Dhiira yoo taate maa gammaan harkaan fuudhin. Dhiira yoo taate maa yoon fuudhin haga guyyaa hagana haga inni adduubamee hafuurri isaa dhabamu maa dhufteen harkaan fuudhin. Bokbaaqa. Aboo dhiira jedhanii surree dira hamilee sitti godhanii ibsaan dhiira ibsaan marsee ibsaan mammee lubbuu itti fuudhe. Aboo akka keetii kun odoo waana godhe maaliin godhaa dhaladhaayyuu maaliin godhaa addunyaa tanarra deemayyuusa. Amma yoo barbaadde mucaan nagaan jiraachuu isaa siifan hima si wajjiin waan irratti walii galle haganaayyuu si mul'isu ture. Tole. Ibsaa walii gallee akkan si fitu. Meeshaa fidde taanaan haala wassaaleen. Meeshaa bakka jiru himna ani bilisaan gassidhiisa shukutii xiyya fidaatii nagaan geggeeffadha. Yalla meeshaa isa keette. Meeshaa qofa baasi dachaas nagaan barbaaddu gadhiifamuu feetu asi duufeera. Ibsaa waan gootu shukutii fidii kottu dachaas si kenna kottu gaba mara eenyu taate mana sii fidanii miti ati. Eenyu taate mana sii fidaa miti shukutii qofa fidiiti. شقتي سلم باليد هذه شقتي حركة كان ناكنيتي دجازين حركة كان فرد قمتي ولي قال نرد أمس الرد الديبي شقتي في دي دجازين فرد سيديس كناف ها التيم شقتي في دي سافرت Ibsaa shukutii fidii jedhiin gabaabumatti lubbuu koo yoo baraaruu feete. Ifedhu lees maaliif? Sijjeessa. Ani ibsa raajaa qaba baram. Nama walii gallee bar naganee bar nama naganee bar ibsaa. Shukutii yoo fide ati moo ibsaa ati shukutii fidiitii dachaase fudhu gabaabumatti na asfaraaruu fi yookaan na doorsisuu fi na qabuuf humnaan ibsaan jagna goota jedhanii akka yaalii keetitti akka nanna udduubdee dachaasiin humnaan baaftee anallee adduubdee akkana uummata duraan argisiisu feeteef san hin dandeettu. Tanaan dandeettu. Tanaan dalagaa. An humnaan hin dalagu tanaan dalagaa. Habiibi. Ambar akkanas ilaala. Gaafa ati mana keessa deemtee waan zarraaf jettu san konkolaataa keessa jirta ayete silaalu jira bara. Viidiyoo keetti arga jira. Si waraabu jira dhaabadde. Akkamitti sammuun dalage. Beekafsi dhiise. Rasaasa lafaa si fuudhuu hin dadhabneen. Mana duwwaa keessa akka deemtuun sargu jira akka itti dhufuu jirtus karaa akka jirtus foormishiin na bira jira. Karamaa akkasii jalaa goree ulaan banaa sii godhe mee qulfiitamiin si itti ulaasa. Eenyu banaa sii dhiise. Akkamii akka yaadduun na dhibee baran. Awwaati dhiiraa akkas jira. Allah amma akka geetii kanatu dhiiraa rarraafatee hima deemaami akkana godha. Alaa gayra keetti aran. Tole kanaaf dachaasin feeta taanan shugguxii feetu bittee feetu ta'inna awwaale fittee ani shugguxii fedha. Shugguxii fudhu shugguxii xiyya fitiiti mucaa fudhadhu. Dhumate fudhadhuu sanuu wanni amma sii fidu takka hin jiru. Habiibi.
مشان سيجا جاي خلاص نيجا دابي دبي هاسو جرامي ها دابي جا أما لا ولين سيرجال سفاتا نبرنجون أول سيرجال رساستك كسيجا رساستك hawaasa jecha ummataaf jecha kabajaan asiin si ga'ee jira nagaa amma qajeelansi keessa kuchisiisa suuta okay hida waan ansiin jedhe amrii ansiin jedhe bulta si'achi akka ansiin jedhe goota asii bara taphat si akkamitti taphattiin gadhiisa nama kana mee akkamitti gadhiisa akkamii akka yaaddantu na dhibaaru muqaffalaa mana isa fidanii walijiidha inni maali ka mana isa fidanii gabadeen mana itti geessa gaan ana itti balleesse an tortor maamma akka ta'e nan beektu waadaa walii seenne waadaa walii galle maagante maaltu si galsiise maagante odoo ganuu baatte odoo na ganuu baante odoo keessa garagaluu baatte har'a silaa nagaan hawaasa fuula dura gabbaanee gammachuu kenna ibsan hawaasa dura gabbaanee gammachuu kennan haasoyina sans kan orge anamiti si